akkam jirtu hordoftoota abdii fi maggeedha. Nagaa keessanii Okay, dhufnee jirraarraa akkam jirtu hundi keessanuu nageenyi badhaadhaas ni jenna. Mee namoonni hedduun koomantii jalatti wanta garagaraa nuun jechaa jirtanii gaafii garagaraa ganna gaafattu jirtanii koomantii jalatti har'a gaafii qabdan hundaayyuu koomantii jalatti nuuf barreessaa nuti immoo viidiyoodhaan akkasuma deebisna jechuudha. Yaada qabdan nuuf jechuudha akkasuma immoo gaafiin isin qabdan yoo jiraate gaafii keessan sana akkasumatti isiniif deebisna gaafii waan fedhan yoo ta'e waan gaafachuu feetan irraa nu gaafadhaa har'a iddoo tokko akkanumaan bashannanaaf baanetiin iddoo tokko jirraa. Gaafii keessan namoonni hedduun yeroo gaafatan waan tokko ni agarra garuu walumaa galatti nama gaafii qabu hundaayyuu bakka tokkotti deebisnaa jennee waan yaadneef gaafii qabdan gaafii feetan nuuf dhiyeessaa. Hordoftoonni keenya qaqqaalliin babbareedduun hundi keessanuu waan feetan nu gaafadha. Akkasuma immoo chaalenjii fi piraank sanarratti namoonni hedduu yaada keessan kennitanii jirtanii piraank akkanaa kun ta'uu badaadhaa miidhaa namarraan gayaa kan jettanis hedduun jirtan. Kanaafuu sunis dhugaadha yaa piraankiin akkanaa kunniin rakkoo namarraan gayuu danda'a. Miidhaas fiduu danda'a. Maaliifuu rifannoota waan qabuuf jechuudha. Kanaafuu san yaada keessan fudhanneeti jirra. Akkasuma immoo chaalenjii kaleessaa irratti isiidhaaf yaada qabdan hedduudha. Wanta silaa chaalenjii irratti jettan san fixuu qabdanii jettanii nyaachuu qabdaa jettan. Kunoo isimatti himaa. Bakka jechuun dhiifama naaf godha. Akkasuma dhiifama naaf godha jettee jirti ni gaa. Yeroo itti aanuuf sirreessaa jettee jirti dhiifama naaf godha jettee jirti. Kanuma hundi keessanuu garuu gaafii qabdan nuuf dhiyeessaa gaafii keessan isiniif deebisnaa. Wanta silaa akka isinii dalay nuuf fedhus yoo jiraata wanta kana nuuf dalagaa jettanii koomantii jalatti yoo nuuf barreessitan ni dalaynaa jechuudha waan isin fedhan akka fedhii keessanitti fedhii keessan eegneetiin akka fedhii keessanitti isin bohaarsuudhaa fi kanaafuu yaada keessan fudhannee jirra. Wanta yaada biraa qabda. Piraankii nuti jira piraankii dalagaa jettanii isiniif dalayna. Nu eeggadhaan isin jira. Okay. Prank malee natti deebi'u hedduu na fakkaata. Anis prankiin kiyya akkasuma na eega anis nima jira. Prank wal qofa osoo hin ta'in namoota garagaraas prank goonee isiniif garsiifna isiniif gadhiifnaa kanaafuu nu eegaa hundi keessanuu kanuma wanti biraa qabda. Okay. Yaanni biraan jiru hanganuma haasofneetiin baana garuu gaafii qabdan koomantii jalatti nuuf barreessaa. Koomantii jalatti nuuf barreessaa gaafii qabdan koomantii keessan laalleeti akka maqaa keessanitti gaafii keessan isiniif deebisna. Galatoomaa hanganuma isinitti himuu dhufne har'a hedduu isin jaalannaa hunda keessanuu. Immoo ala gabbaaniiti yaa har'a galgalaan bashannanaaf babbaaneetiin garanaaf garana deddeemaati jirra. Isinis ammoo akkasuma gaafii qabdan san nuuf dhiyeessaa. Hedduu isin jaalanna nuun jettan namoonni hedduun jaalala keessan nuuf ibsaa jirtan nutis akkasuma hedduu isin jaalanna baay'ee isin jaalanna nuuf jiraadhaa nuuf galatoomaa hordoftoonni keenya qaqqaaliin kan duraan irraa hanga har'aatti nu wajjin jirtan akkasuma immoo kan amma haaroo dhuftan hundi keessanuu nagaa nuuf ta'a. hedduun isin jaaladhaa nageeni. Okay akkasuma immoo namoonni haaroo taatan subscribe godha. Subscribe nuuf gochuudhaan hamilee nuuf ta'a. Like keessan ammoo baay'ee nu jajjabeessaa jira. Hedduun keessan like gochuudhaan nu jajjabeessaa jirtan. Hedduu galatoomaa ammas irra deddeebi'ee galata isin galchaa. Galatoomaa isin jenna. Bakki amma jirru mooliidha. Mool tokko keessa jirra. Mool keessa deddeemutti jirra. Amma kaa gara mool isin deebisnee mool isin daddaawwachiisnee asumaan baana nagaa nuuf ta'a. Bye. Subscribe gochuu garuu hin irraanfatinaa. Yaada biraa qabda dhaamsa. Ayyee. Okay kuni iddoon nuti jirru kana mooliidha. Wantoota garagaraa irraa bitan akkasuma immoo wanta kaaffee waan garagaraatu keessa jira. Kanuma nutis babbaaneetiin garagara deemnee bashannannee iddoo hedduu seennee jirra mana hedduu seennee jirra har'a. Bakka hedduu seennee jirra. Kunoo akkuma agartan maggeenis as jirti. Kunoo asumarraan baana kanuma isin daawwachiisuudhaafi yeroo itti aanutti garuu bal'inaan wanta garagaraa isiniif qabanneetiin akka dhufnu waadaa gallee jirra. Kanuu kanatti qophiilee adda addaa isiniif qopheessineeti jirra. Yaadni isin qabdanis yoo jiraate akkasuma yaada keessan nuuf dhaamu.
Maal sininja? Maal ilaalcha? Maal akkanis ni haasoo feetan? Okay, nagaan uftaa amma bayaati jirra. Sa'aatiinis deemeeti jirra nutis galuuf deemna. Yeroo itti aanutti wanta isinii qabannee dhufnu jira akkasuma wantoota haarawaa qabannee dhufna. Bye bye. Nagaan uftaa hundi keessanuu isin jaalanna. I love you.